kan si nyaates kan si nyaachistes ishuma. Atu akkuma jette kan nama nyaatu nu keessa jira jette mitiire. Ashama harka fuune hordoftoonni abduu moobaayilaa biyyaa jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan akkasuma warra jalqabaa dhuftan abduun jedhama abduu moobaayilaa subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Har'a yaadannoon artistii Haacaaluu Hundeessaa bifa ho'aa ta'een qeerroon Oromiyaa guutuutti yaadachaati oole akkasuma ammallee live amman tana jechuudha hoteela Skylight irra eebba albama isaatii fi akkasuma wareegamu waggaa tokkoffaa isaa bifa addaatiin achirratti yaadatamaati jira. Asirratti ka haasawa haati manaa isaa akkasuma saahiboonni isaa godhaniini waa hedduu dabarsaniiti jiru. Haga ammaatti illee live dabaraati jira jechuudha. Saatii anamma waraabuutti jiru kanas live dabaraati jira akkasuma foundationiin maqaa isaatiin har'a akka baramu achirattis dubbatameeti jira. Haga ammaatitti gara nama 13,000 share godhe jechuudha fuula Facebook page isaa irratti. Page Haacaaluu Hundeessaa irratti jechuudha kan dabraa jiru akkasuma YouTube Haacaaluu Hundeessaa irratti kan dabraa jiru jechuudha. Kara nama 10,000 oliitiin daawwatamaa ture jechuudha. Yaadannoon daqiiqaa muraasa shaamaa qabsiisanii yaadachuudhaatis godhameeti jira. Haa ta'uti Oromiyaa iddoo garaagaraa hatta naannawa sanirraa namoonni dhufan seensifamuu dhoorgamanii turan jechuudha. Nama 250 qofa koronaa sababaa godhachuudhaani akka namni hedduun irratti hin argamne godhaniiti jiranii. Amma duras ka beeksisee ture jechuudha. Koreen maatii Haacaaluu Hundeessaadha. Nama 250 qofa kan nuuf hayyamame jedhaniiti turanii. Haa ta'uti bifa ajaa'ibaatiin yaadatamaa oolee qeerroon iddoo garaagaraatti bakkuma jiranitti yaadataati oolanii. Haa ta'uti warroota gartii tisheertii isaa uffatamuu magaalota hedduu keessatti akka hidhamaa jiranilleetu dubbatama. Akkasuma hatta warra tisheertii isaa gurgurullee akka hidhaa jirantu dubbatama. Garuu bifa addaatiin kan inni yaadatamaa oole jechuudha. Keessattuu haati manaa artistii Haacaaluu Hundeessaa jechi dhaamsi isiin har'a dabarsite Haacaaluun dhugaaf du'e warri gartee yeroo Haacaaluun jiru jibbitanii har'a ammoo eega inni du'e hin jaalatina kan jedhu dhaamsa dabarseeti jirti. Har'a fakkeessitanii hin jaalatinaati callisaatii taa'aa kan jedhu dhaamsa akkasitti dabarsitee jirti jechuudha. Dhugaadha har'a fira heddummaatee jira artistii Haacaaluu Hundeessaa hatta kan ajjeeselleen kan ajjeesisiiselleen hundinuu jechuudha. Warruma gaddeef waliin booyutti jira jechuudha. Kan hatta haga ammaan tanaatti illee shirri meeqa xaxamaa jiru jechuudha. Hacee koo waggaa har'aa waliin turre. Har'a garuu nu jidduun jirtu. Ta'us qaamaan nurraa gargar baate malee yaadaaf qalbiin kee nu bira jira. Waliin jiraannas. Uummanni biyya keessaaf biyya alaa. Hiriyoonni Hacee biyya keessaaf biyya alaa. Qeerroowwanii fi qarreewwan akkasumas daa'imman hundi gaddi keessan gadda keenya jettanii nu cinaa dhaabbachuun aantummaa keessan nutti argisiistan hundi maqaa abbaa warraa koo goota jaalalaa gooticha abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenyeen artist Haacaaluu Hundeessaatiin galatoomaan jedha. Baga nagaan dhuftan. Hacee koo akkuma atuu jette siif jiraadhee du'uun koo egaa waan hin oolle gaariif ammeenya kee waliisaan wallaalee kan si dinqu awwaalama dhabduun ta'e kanan gaabbu kan na aarsu bifa tokkoon meeqan du'e. Eeyyen Hacee koo bifa tokkoon waa lama dhabduun ta'e sis dhabeen dhugaa keessa dhabe. Dhugaan kee waaqaa fi micayyoo si bira jirtu qofa bira jira. Kan si nyaates kan si nyaachistes ishuma. Atu akkuma jette kan nama nyaatu nu keessa jira jette mitiire. Hacee koo ati hin duutus kan du'e warra si ajjeesne jedhanii yaadan seenaa hin qabne warra garaadhaaf buludha. Hacee koo seenaan bara baraan si yaadata.
ifatti dubbatteeti jirti nama Haacaaluu ajjeesee jechuudha. Amma dura ni yaadattu yoo ta'e ka obboleessi isaallee jechuudha. Nuti dhugaan gaafa gartee intalli tun bilisa jedhamte akka dhugaan gartee waan kanaan hin galle argineeti jirra jedhee jira. Arrallee isiin ifatti jechuudha. Intala si bira turtee fi waaqa bira jira dhugaan kee. Kan si nyaattellee kan si nyaachiftellee isiidha jetteeti jirti. Akkuma haaceen jedhee kan nama nyaatu nu keessa jira jedhe haaceen jetteeti sirba isaatiin ragaa godhatteeti jirti. Waan baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisuudha waa hedduudha har'a wanni isiin dubbatte jechuudha. Warri gartee fakkeessitanii Haacaaluudhaaf gaafa inni jiru jibbitan amma isaaf boottan ammoo dhiisaa hin fakkeessinaa jetteeti jirti. Dhuguma Haacaaluu har'an tana akkuma isin hubeeytanii namni hundinuu ni booyaaf har'an tana jechuudha. Kan ajjeesillee kan ajjeesisillee hatta intallummaan sunillee yeroo amman tana akkuma isin yaadattanii mana murtii irratti saahiba koon dhabe jetteeti bifa saniin ofirraa mormaa jirti. Haa ta'uti ammoo ifa bilisatti gadi jabeessitee har'a kan si nyaattes kan si nyaachiftellee intala sani jetteeti jirti. Laamroot Kamaal kaa isin hundinuu ni beeytan jedheeti yaada. Dhugaa dubbachuuf maatiin qalbii isaaniitti dhibbaraa dhibbatti waan kana himaniiti jiru. Akkuma isin yaadattan kan mootummaa mana murtiititti Laamroot Kamaal kassafamtuu akka sadaffaa godhaniiti kan isaan himachaa turanii. Isaan gurbaa Xilaahuu Yaamii jedhanii kan maqaa isaa yeroo sadii yaamaa turan san jechuudha. Kan Wallaggatti dhalate jedhaniiti mucaa Shawatti dhalate. Hatta dhaloota isaallee bakka jijjiiranii waa hedduu wal keessa xaxuudhaaf jechuudha. Haala saniin kara biraatitti harkisaa turanii yeroo hedduu akkuma isin yaadattan warri mootummaadhaa Xilaahuu Yaamiiti kan isaan jechaa turanii. Haati manaa Haacaaluu Hundeessaa immoo har'a ifatti kan si nyaates kan si nyaachisellee isiidha. Kana ala kan quba qabu waaqa qofa jetteeti jirti. Haacaaluu Hundeessaa dhugammaan isaatu akka itti dhabamte jechuudha hanga har'aa hundinuu numa booyaaf kan ajjeeselleen kan ajjeesisiiselleen hundinuu ima booyaaf jechuudha. Hundinuu jaalallee Haacaaluu Hundeessaa ta'eeti jira jechuudha. Akkasuma ammoo tokko siidaan Haacaaluu Hundeessaaf jedhamee fakkeenyaaf gaafa inni wareegamu karaa mootummaatiin warqiidhaan siidaa isaaf ijaarra jedhameeti ture jechuudha. Siidaan har'a ijaarra jedhanii Chaayinatti naasarraa hojjetame jedhanii kan isaan har'a gabbaasanii mormii guddaadha kaasee jira jechuudha. Namoonni hedduun qeeqa garaagaraa kaasaa jiru. Dr. Taaddasaa Qana'aati galatoonfataa jiru jechuudha. Siidaa fardarra jiru kan maayikii qabatee Haacaaluu fakkaatu kan barreeffamoota garaagaraa jechoota Haacaaluu Hundeessaatiin marfamee jiru jechuudha. Siidaa kanarratti jechoota hedduu kan kitaaba gahuutu barreeffamee jira. Siidaa inni ijaarse Dr. Taaddasaa Qana'aa sababa siidaa kanaatiin jechuudha bulchiinsa yuunivarsiitii irraanii areenii akkuma isin hundinuu yaadattan jechuudha bulchaa yuunivarsiitii Amboo ture. Siidaa kana yeroo gabaabaa keessatti ijaarsisee garuu siidaa warqiidhaan ijaarra warrichaa ture amma immoo waan akka eeboota akka harka kaanii siidaa tokko jechuudha paarkii keessa bosona keessa siidaa mul'anne takka biyya Chaayinaatitti naasarraa dalasiifne jedhaniiti maxxansanii turanii. Maatiinis akka maatii fi gartee qondaaltonni mootummaa irratti argaman akka eebbifaman jedhanii turanii garuu maatiin akka irratti hin argamne beeksise waan jedhamutu jira sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Namoonni garaagaraa akka barreessanitti siidaan kun inumaahu kan deebi'ee lammaffaa ammallee Haacaaluu xiqqeessu. Haacaaluun gartee gaafa ajjeefame san tokko namoonni hedduu biratti kan komii kaasisee osoo hin qoratamin akkuma ajjeefameenii sababoonni garaagaraa ta'amaa ture jechuudha. Hatta awwaalcha isaa irratti hagaqee Haacaaluu maatii Haacaaluu Hundeessaa dhaqanii dhukaasa garaagaraa banuutitti wantoota hedduutu mul'atee ture jechuudha. Amman tanallee siidaa Haacaaluu Hundeessaa hin madaalle dhaabame jedhee namoonni hedduun qeeqa garaagaraa kaasanii sababuma kanaatiin ammoo Dr. Taaddasaa Qana'aa galatoonfataa jiran jechuudha. Namoonni gariin ammoo nuti duraanis bilisiginnarraa siidaa isaa hin barbaannu jechuudhaani tuffatanii warri bira dabranillee ni jiru. Kan Haacaaluu fakkaatu kan Dr. Taaddasaa Qana'aa dhaaban kanaadha. Kana caalamuu Oromoo gaafa bilisoome ni ijaaraa fi farda hatta fardumarrallee hin kenne jechuudha. Siidaa kana fakkeessumaafillee fardumarrallee hin kenne jechuudha. Farda inni maqaa dhahuudhaaf itti ajjeefame san jechuudha. Irra guddaa tokko Haacaaluu waan inni du'ee fi fardi kun hatameeti. Fardi kun kan Oromooti. Kan Oromooti namichi hateeti irra taa'e jechuudhaani. Tokko irra guddaa kan gartee Haacaaluu gaafa san diinni irratti duulaa tureef san ture.
amma akkasumatti jechuudha isaa dhaabbatu kan gartee siidaan kun ka yeroo ilaalamu isaan ammoo abbootii qabeenyaatii fi kantiibaa magaalaa Finfinneetiin akka mallayni guddaan itti baheetitti yeroo dubbatanidha kan tolfameedha jedhaniiti naasarraa tolfamee jedhaniiti kan isaan dubbatan jechuudha warri mootummaa jechuudha garuu siidaan kun kanuma namni dhuunfaadha hatta ilma isaatiif illee godhuu danda'u fakkaata siidaan kun ka yeroo ilaalamu kan Dr. Taaddasaa kanaan namoonni hedduun galatoonfataa jiru jechuudha sababa siidaa kanaatiin mufii isaanii karaa isaanii ibsataa jiru amman tanallee live jiran seentanii ilaaluu dandeessu Haacaaluu Hundeessaa karaa peejii isaaniitiin peejii irraa fuutanii gara YouTube fiduu YouTube irraa fuutanii gara peejii fiduun hin danda'amu fuula peejii isaanii qofaarratti hordofaa akkasuma siidiin isaa immoo boruurraa kaasee keessattuu Oromiyaa guutuu akka wal gahu abdiitu jira. Karaa alaa biyya alaatiin illee jechuudha iTunes fi Amazon irratti illee guutuutti sirbi isaanii maxxanfama amma dura ka sirba tokko qofaa kan maxxanfamee ture jechuudha Haaceen bara baraan ni yaadatama jechuun waggaa yaadachuu osoo hin ta'in yeroo hundayyuu Haacaaluu jechuun ifnu Haacaaluu ni yaadanna yeroo hundayyuu Haacaaluun nuuf pireekinginiidha yeroo hundayyuu oduu ammeedha Haacaaluun jechuudha yeroo hundayyuu Oromoodhaa fi ajandaadha yeroo hundayyuu haga dhiini isaa bahutti jechuudha gumaa isaa haga bahutti dhugaan isaallee ni baati akkanatti nafu abadan ni tura malee hinafu gumaan isaallee numa baha ani abduu moobaayila biraay hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagayaan naa tura.